Ni beektaa mi'atee akka sammuu kana ijoollee lolaaf bitaa jira. Waraanummaa deemuudhaaf. Maaltu abdiisira? Bakka. Barakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa akka jala jirtu. Bokkoo jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabsiisanii jecha. Egaa deebineerra. Maaf baddanilleen akkamitti baddanii maalirra geettanii akkam taatanii hin jiru jechuudha bakka hanganuma. Jaalalli keessanillee hanganuma jechuudha. Hanganuma ol abdannu. Yaa haa ta'us deebineerra garuu alhamdulillah. Baga gaafaan dhukkubsadhe anaa kee humaan taatu abshir jettanii du'aa inaa gootan har'a mootu ani bannaan maa baddeen isin biraa dhabamte galatooma. Yaw hanga walii qabnu akkanaa waan facaasan hammatan jedhanii miire yaa waa ta'u waa hundaafuu galatoomaa jechuun barbaada. Alhamdulillah ima jirra jiruuleen bareeduudha rabbiin galanne haa ga'u kunoo deebinee dhufneerra sirritti wayyaa'ee xiqqashoo isii jajjabaadheetumaan deebi'a jedheetumaan anillee bade rakkoo baay'eetu jiralleedha. Furellee jechuu hin danda'u ganaadha hin furamne. Maknaatuum wanti uumame tokko illee hin jiru ani isuma duraaniiti akkuma duraaniiti jechuudha. Waan fayyaatiin alaa. Waan fayyaamu alhamdulillah inatti qice akka ajaa'ibaa kanatti kenne. Innaa har'ammoo maaliin deebitee akkamitti deebitee isanaan jettaniif waa takka murteessee deebi'e. Maknaatuum kaleessa gaafaan dhukkubsataa ture baay'ee du'aa inaa godhaa turtanii baay'ee na jajjabeessaa turtanii amma mootu yaa ammallee anuma jajjabeessaa jirtanii isin galatoomaadha baay'ee na hojii xaartanii baay'ee na hojii taatanii amma inni jechuu barbaadu maalidha amma kan deebi'eef jechuudha gara waan deebi'eefitti haa deemnu wanti amma deebi'eef bilbila Yuusufiin bira dhaqee reefii tana irraa fidee dhufe jechuudha. Innaa har'a mana deemee ilaalame namni jeen bakka dalagaa isaa deemee bilbila irraa fudhadhee dhufe. Inni viidiyoo ittiin hojjedha ittiin beeku ani viidiyoo sammuu kana dhaabee jira waan ta'eef akkuma dhaabeetti na beekaa jechuudha. Inni viidiyoo ittiin hojjedhaa hin beeku. Ani immoo viidiyoo kana wanti hojjetu yaadeef maaliif iseetan? Bakka waan wayii murteesseera. Wanni ani murteesse suni bakka eega biyya galuu dadhabe. Eega dalagaa irra hin jiraan. Ijoolleen hedduu waan hin jirreef jecha mucaa wayii argadheen ture wajjin haasa'ee sunillee dalagaa hin qabu dalagaa sii barbaadanaa jedhee dalagaa gammaatiin haa ergine nama bilbila ittiin dawwalullee waan hin qabaanneef jecha osoo ka dalagaa nu argamtu taate waan irra naa dawwala wanti hin jirreef jecha wanti aan godhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma maal wassaneere eega dalagaa dhabe eega galuu dadhabe eega akkatti jireenya as keessatti ka fatanaa natti ta'u taate murtiin ani murteessa mataa kiyya hidhadhee garaa kiyya hidhadhee qurxii kiyya ufitti himee yaa garaan qurxiin beeyne diina abbaati maal jiraa mere oromoon qurxii kiyya ufitti himee akka dirqama ganzaba argatu egaa natti barbaachisaa ta'e poolisa biyya kanaa bitamee deemuudhaaf murteessee jira jechuudha. Deemee saligaa bakka itti waraqaa nama barreessan jechuudha wattaaddaroota galmeessan as keessatti hin bitanii habashaa baay'ee jaalatan warroonni yamanii kun wattaaddaraaf jechuudha. Maknaatum amma Israa'eel wajjillee lola jira meere Suudii wajjillee lola jira waan ta'eef inni barbaadanii deemee yoo haraamillee taate homaa gochuu hin danda'u. Maknaatum ganzaba na barbaachisa asitti ciisee du'uu caala achitti lolee du'uu caala jedhee murteessee wattaaddara biyyatti didee dheessee biraa dhufe amma immoo asitti fedhii kiyyaa du'atti of ergaa jira jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u. Yaa Yuusuf hin beeku booda hin dhufaa bakka adeeminaan jedhee har'a bakka dalagaa hin bulu iraftii gaafatu irratti fakkaate torbee tokkoof akkas iraftii gaafadha maal naan jedhe. Kana waan ta'eef amma Yuusuf haga dhufutti ani immoo viidiyoo yoo waraabe bakka hanga tokko isiniif yaada kiyya ibsa jedheetini taa'ee viidiyoo isin waraabaa jira haa ta'u
garuu waan kana kan murteesse jaaladhee osoo hin taane wallaahi galuuf akka dhabe jiraatiif mootu akka itti jiru ni beeytanii haalli baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu dirqama murtii kana murteessuu qaba jechuudha. Murteesseera. Mee Yuusufiin mootu itti himaa ani waan akkanaa kana murteessee jira. Bakka askara deemaa atillee galatoomee waan naa gooteef jedheeni itti himaa waan naan jedhu mootu hin ilaalaa na dhorguu baatee wanni jijjiiramu humaatu hin jiru an murteeffadhee jira waan ta'eef jechuudha. Ana akkas wallaahi garuu haa ta'u isin galatooma ammallee irruma deebi'ee isin jira. Miknaatum yaadni keessanii baay'ee gaariidha. Baay'ee naa gootan akka waan galeeti. Rakkoo takka hin qabu. Kana waan ta'eef Yuusufiin eegame hanga Yuusuf dhugutti wajjin haa turuu isiniin jedha. Turtii gaarii. Silamaan dhufne booda daqiiqaa meeqa taa'eetumaan isa eegaa jira. Inni amma dhufuu dhiyaatii natti fakkaatee jira. Wallaahi waan inni jedhu naan beeku kaa miti. Rabbummaan kee hiriyaa godhu. Abdii. Haa dhufte? Dhufte. Si eegaa ture. Baga nagaan hin ta'e wayiiti. Amina. Maalirra jirti? Aljee bilbila erga sirraa fuudhe dura shabakaa fayyadama jedhee yaade amma immoo viidiyoo wayii. Viidiyoo raawwatu jira? Ofirraa raawwatu jira. Argite? Amma argite. Allah maaltu Maalirra jirti? hojiin akkam? Wallaahi hojiin hedduu baay'ee ulfaatti maal goonaree haala jiruuti. Ani bakka har'a murteessituun bakka torbaan tokko uummatallee dalagaa kadhadhe ijaazaa kadhadhe hayyama gaafadhe yaani torbaan tokko hayyama barbaada jedheeni. Dhufeessirraa ture garuu hedduu takka manatti sidiisee deemuu fayyaafis dhiifama. Akkamirra jirti? Maal fakkaata kophaan? Mana ayyuu nu dhiistan nu biraa deemte maasu rakkoon qabu. Qooyaan kasiin jedhu teessanii hojii qabdanii baabaa kee isin maaltu isin ga'e miti. Aboo an amma guyyaa beektaa waasitti moo hin qaanfadhe? Maal? Waasitti moo barbaade Yuusuf? Maalatti hir'adhu gaa waan danda'u taanaan si gargaara kan dandeenye taanaan gaa walumaanu. Na gargaartan yaadamu. Nama baay'ee na gargaaree bara. Innaa galatoomaa jedhe isa na gargaarta. An silaa beektaa Mubaarik illee waamee waan kana itti himuu barbaada. Miknaatum yaa'u isa macarrashaa waan ta'eef jecha. Osoo siif Mubaarik illee dhageettanii baay'ee bareeda. Miknaatum na wajji dararamaa turtanii sii galee. Maaliif jennaan dhageechuun Mubaarik dhageedha yookaan tanarra kuttu taanaan anuu dirqaman dhageessifadha. Tanan aan danda'u bichaa taanaan Mon kita aja ya. Mau wal argitanii erga gaafa asitti dawaan akkuma dalagaa jira inni illee bakkuma iddoo dalagaa isaa jira waluu quban qabnu eegasii. Siin dawwalla? Dawwaalan bakka nagaa waluma gaafanna malee akkasitti baay'ee waliin dawwalan jiru. Yeroo hunda waliin dawwalan jiru. Inni naalli kan magaafatee sanii jecha nama uffatee hin beeku baay'ee naan dawwalu gisee takka bakka naannoo dawwalan illee nama dawwala. Amma maali ni beektaa? Waan kana yeroo si himu yaa maaliifillee naan hin jettu akkamittillee naan jechuun hin barbaachisu jechuudha. Wanta an si himuu barbaade maali ni beektaa? Bakka murtii wayii murteesseera. Maali murtii murteessite? Natti himi waan duuba kaattuu jira. Wanti nama duuba kaa'amuun dhabama jetteeti miti. Samoona kanaati dhufaan jirtu amma tochitti dhufee sibiroonnoo ta'a malee maali ni beektaa? Kalee bakka wayii dhaqee ture. Eessa deemte? Asii deemte moo? Manaa bahee. Samoona kana mana illee oolutti hin jiru yaa'u mootaan bilbila hin qabu ni beektaati viidiyoo illee waraabaa. Na bira dhiba takka dhufte yeroo hedduu sin argu bakka biraa bakka dheeyitoo isin jira nama beektu moo akkuma deemta ni birarra. Yeroo takka deemanii nama baratuun bareedaa mira. Samoona kana akkasii jedhi kaleessa bakka wayii dhaqee achumatti ijoollee wayii wajjin haasa'ee waan wayii bakka murteesse
dura ingala jedhee yaadee miti isinillee ni beeytanii san daawwattoon illee ni beeka. Ayyuwa akkuma galtuuf yaani nutilleen tattaaffii godhaa jirran amma ishii garuu amma akkana taate duraan illee isa dhukkuba kan keessa. Alhamdulillah amma waa'ee dhukkuba kiyyaa sababa godhatu hin barbaadu miknyaatuma an fayyee jira. Gaafa sanillee sanittillee deemuu dandeessa amma immoo egaa xiqqoo akka ta'u yoo isa sanillee galuu ni dandeessa. Amma waa murteeffadhe nama san dhiisi rakkoo hin qabuutiti. Murteente naa egaa murteente nama bara. Maali ni beektaa? Achifte. Amma ani gala dhiiseera. Muknaatum. Maa dalagaa argatte moo sittee waan as deessuu jiru. Maa dalagaa osoo argadhe si sanii miti. Amma maali ni beektaa? Ingala jechuuf ni beektaatu akka ani itti jiru ka dhageeffadhu waan biraa hin barbaadu. Ni taa'a jechuuf ni beektaa akka itti jiru kanas illee ni immoo namallee immoo nan barbaachisu miknyaatu ka himeeyyuu na keessa gaddeebi'ee na nyaataa jira waan ta'eef na gaya asuma irratti. Uumaa miti maali ni beektaa amma bakka biyya kanaatti ni beektaa mi'attee akka samuun akkana ijoollee lolaaf bitaa jira. Waraanummaa deemuudhaaf maaltu abdiisirra? Bakka maa waraanummaa biyya teetitti deemtee deemta moo biyyaan baate maal gootaa waraanummaa deemta? Moo maallaqa jettee waraanummaa deemta? Waraanummaan tuni akka namni itti jiru nagartu kun nama nagaan tatta'u iddoo waraanaa guutuu akka ta'e saaruu kan fixaa uummanni. Kaameraan laallatanii bakka uummanni gartee waraana jalatti jiraatu guutuu fixaa jiran. Amma bara arge. Duboo abdii maal goota waraana deemte osoo biyya teetti duute biyya keetti duuteen ammoo waraanummaa asii tana deemtee yoo birriin isaan sii kafalan birrii shiikoo birrii hanga sanii jettee dalagaa gartee uummatiyaan dalagaa dhabeettee waraanummaa deemtee musliima asitti wal loltanii musliima jettu sun musliimni sun haaraa uummata junuubaa jedhan uummata junuubaa kana yoo dhooyite uummanni kun musliima yoo dhaanii jijjeessan haraa lubbuu tantee maa ibiddetti obboleessoo ibiddaan akka daawaa fi miibiroo akkasitti maa jiru sii galee akka ati daawaa natti gootu osoo hin taane yaa abdii bara akka atillee beeyte nan beeka uummanni gaafa duraallee gartee miti naragee waan feete ture amma laal ani ati akka daawaa natti gootee haraami jinni naan jettu miti haraama ta'uu beekee bara haraama ta'uu hin beekaa bara miknyaatu maallaqa dhabuunu haraama caalu sii galee waan ta'aa jiru anaa fi rabbiitu beeka namni haga har'aatitti dalagaa malee taa'ee xiyyaafuu siqaayii sammara dabarsee ammallee mootu uffataatu hin jijjiiratin nama ta'a jedhee amma booda yaaduun Itoophiyaa deebi'ee jechuullee nama booda naan ta'u sii galee amma wanta kanaan himin illee obsi obsadhu faayadhu amma maali beektaa wanti jiru walumaa galatti ati eega dhageetti baarigettillee miknyaatu ani qurxii kiyya beekeera beektaa duullee jiraadhullee anamma ufitti wassanee jira sii galee amma murtiin ani murteeffadhe inni kuni bakka murteeffadheera dirqama askara hin deemaa yoo du'e yoo mootu argadhellee ganzabuma saniyyuu gaafa san keessallee badee deemuu danda'a sun immootu hireedha sii galee kana waan ta'eef ani amma murtiin kiyya deemuu abdii ana mallee waasi abdii amma kobbaleessa kiyya salaa dhugaa rabbitti maali jennaan ammoo ammaaf waa hundaa'u kan sii guutuu hin dandeenyeef laakiin ammoo mana keessatti dhiisee gartee mana keessatti waan nyaattuuf waan dhugdu garuu ni qabdu. Maal qaba boo bannaate? Saneen alatti garuu uffata qayyarattu sa'a dhuguma sirriidha uffata hin qayyaran. Uffata hami obboleessu ani nyaataaf biyyaa bahe. Dhaggeeffadhu nan beeka. Ani nyaataaf maa biyyaa bahe. hanga fayyitee dalagallee ni barbaannaa si mul'attutti wanni si shaakalsiisee askara san si oofuun jirtu abdii dhaggeeffadhu kunoo uummata Amma galatti murteeffadhe. waraanni kun akkatti dhumaa jiru ni garta uummanni kun uummanni biyyaa tokko akkatti dhumaa jiru ni garta ijoollee teenya tadheeyitee achi jirte achi dheeyitee akkatti dhumte agarte ijoollee waraana sanatti bitamte hedduun tawarri quban qabna warri isaanii ganuma jirti yaani ta'e kan tawaraana san seentee dhumte meeqa jira ammoo waraanuma uummataan keessatti tanuma gurra keetiin dhageessee tanuma meeqa Ya Allah, saya ketemu Pak Abdullah.